Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenyi keessan haalli qilleensaa maal fakkaata isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa har'aa keessummaa ajaa'ibaa nama addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Nama an qabadhee dhufe kanatti akka gammaddan abdii guddaa qaba. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa namni asitti argitan tun Rabbi kenne jedhamti. Maa golbite? Lagi aduman kurfi. Rabbi kenne jedhamti. Rabbi kenne isin beektanii yaani osoo an dhaqeen barbaadatin nama rabbummaan ofiitii naa laalee naa filee manatti namaa fideen maal jedharee Rabbi kenne maa natti fakkaata. Anan manaa si fudhatee? Lakkibbo. Akkas akkuma dhageettan kunoo manuma kanatti intala waggaa meeqaaf isinillee abdii fuudhii abdii akkana ta'ii maal naan jedhaa turtan kunoo osoo ani dhaqeen barbaadatin manumatti Rabbi naa fidee kunoo karaa irraa qabadhee fidee isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf Rabbi kennee akka nu eebbistan isiniin jedha. Akkamitti? Kana isiniin jedha. Amma isinitti qoosee kabajamtoota hordoftoota keenyaa gara dhimma dhufeetti isinii ceesa jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa maal isinitti fakkaatee mucayyoo tana dhugamaan lafaa argadhe jechaadha. Dhugamaan yaani isii baddee karaarra deemtu moo maal jettanii gaafiin akkasii isin keessatti uumuun mala. Mucayyoo kunoo garuu namni nama lafaa ni argata natti fakkaata. Kunoo mucayyoo lafaa argadhee mana kiyyatti jirti. Baga nagaan gara mana kiyyaa dhufte. Baga nagaan nu eegda. Mana abdiin dhufettee yaaddee beektaa? Yaadeen beeku. Akkamitti dhufte? Akkuma carraa ta'ee dhufe. Akkuma carraa ta'ee dhufee jetti. Akkuma isin dhageettan kana jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kunoo anis isinis akkuma carraa taatee dhufte. Anis akkuma carraa taa'ee argadhee kunoo mucayyoo tana jechaadha. Amma hundaafuu asiin dura waan uumame isinuu quba qabdanii waan asiin dura ta'amaa ture isinuu quba waan qabdanii jechaadha. Waan takka isinii dhaamuuf dhufe jechaadha. Ta dhugaa jechaadha. Mucayyoon na biratti argamtu tun jechaadha. Maqaa isiillee isinillee eenyuun akka taate maal isinii hima. Mana kiyyatti argamti. Garuu akka tasaa taate marii maatiitiin alatti marii maatii osoo maatiin waliin mari'atan ala turte. Ergasii ammoo gara naan argee gara siin argee gara fedheenuu haa ta'u naa bilbiltee isii bira dhaqee fuudhee yeroo manatti deebisuuf ta'u warri mana hin jiranii hangasitti fuudhee bakka kana yookaan mana kiyya geesse jechaadha. Malee mana isaanii dhaqee fuune namoonni hedduun mana isaaniitiyyuu dhadheessitu waatee maal jettanii waan nu jakkuu dandeessaniif kanaaf dursinee wanni amma viidiyoo kana waraabaa jiruuf an yeroo mucayyoo tanaan dhufuuf illee namoonni as keessatti arganillee waan jiraniif mucayyoo tana mana ebaluutii abditu fuudhee badateeni akkana abdiin akkana maal akkanaan hin jenne dursee kunoo osoo isiillee gara biraa hojii maal osoo bakka takka ayyuun seensin jechaadha. Kunoo mana kiyya akka jirtu tokkoffaa maatiin illee arguufi maaliif akka isiin mana keessaa baate maatiin waan beekuu danda'anii jechaadha. Tokkoffaa maatiin arguuf kabajamtoota hordoftoota keenya. Lammaffaa isinillee yeroo biraa namoonni waan biroo waan jechuu yoo waan danda'an taate jechaadha. Akkasitti anaa miti kamana baase isiin akka tasaa taate naa bilbiltee jennaanumaan dhaqeetumaan isii fuudhee yeroo mana deebisuuf ta'u maatiin mana waan hin jirreef isii san kophaa achi gatuun natti ulfaate jennaan fuudhee bakka kana fide. Mee jalqabaa maqaan kan kee eenyu jedhama? Gaaddisee. Gaaddiseen jedhama. Gaaddisee jedhamti. Gaaddisee baga nagaan dhufte siin jennee jirra. Gaaddisee mee eessaa dhufte? Akka carraa ta'e an maatii koo waliin waldalee bahee tureeyyuu waanumaan bilbila kee qabuufan bakka miidiyaa irrattis waan si beekuufin si bilbilee akka naa qaqqabdu si bilbilee jechuudha. Akkuma dhageettan kana jechaadha. Maatiidhaan walitti buutee nama miidiyaa irratti na beetti yaani qaamaan akkanatti beekuu dhabaatullee jechaadha na beetti. Kanaaf naa bilbiltee isinis nama yuutuuba qabu beeka. Naa bilbiltee maatii kootiin yookaan nama wal dhabee jira bakka kanaatitti naaf koottuu waan sitti mu jira yookaan waan naa sirreessitu jira jettee yeroo itti dhaqu akka maatii isiitii wal lolteertu naaf himte. Ergasii ammoo osoo gara nan fidin maatii isii sanii mana deebisee maatii walitti araarsuudhaaf yeroo mana dhannu manni isaanii cufaadha. Isaan gara hojii deemanii natti fakkaate jechaadha. Cufaadha. Telefoonni isaanis
hin dalagu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Hangasitti mucayyoo kana fuudhee asitti fidee jechaadha. Mucayyoon tun mana abdii dhufteerti yoo dhagaan yookaan namoonni hin badateeni hin hatee maal akka hin jenneef dursee isin beeseera jechaadha. Kana jechaadha. Ergasii yoore. Ergasii reeknoo si waliin argadhee amma asii argadhaan bakka galata rabbii. Gammachuun natti dhaga'ame bara. Galatoom. Mee namoota hedduu jira namoota hunda hedduu jiran keessaa leesh maaliif naa bilbilte? Ati nama amanamaa gatii taate fan si amanee nama kaan keessa isaanii baay'ee sin beeku akkan si argutti ati nama gaariidha nama shaggaadha jedhan man sitti dhiyaachuu fedhe. Galatoom isin jedha anillee ofirraa hin darbineeni dhugaa yaanii wal beekuu dhabaan dhullee mucayyoon tana nama hin beekne tokko mana fiddee waan akkanaa na jalaa hatti waan akkanaa na jalaa hatti jettee yaanii shakkuu ni dandeetta an garuu osoo ishee hin shakkin fuudhee kunoo galeeni jira yeroo maatiin isaanii manatti deeban fidee araarsachaadha. Kana isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya hangasiif ammoo hanga maatii wal argee yookaan maatiidhaan dhaqee yookaan kophaa kiyyaa dhaqee maatii dubbisee akkasitti rakkoo isaan jidduu jiru yoo furee ka'e jechaadha manatti ni deebisa jedheeti kan ani yaadu jechaadha. Hanga garuu maatiin arginitti fuudhanii nama tokko nama wallole fuudhanii raasatti darbuun maaltu nagahee jechuun yaanii shakkuun namatti dhagama. Tokkoffaa isiin tunillee dubartiidha. Anamma yoo maqaa kiyya eeggadhee maqaa namaa maannaan jedha namoonni maannaan jedhu namoonni mucaan kun maal hin maraate moo fayyaa qabaa haraqee dhuge moo ni mirkaana caatii qama'ee maal fa'a akkanaan hin jenneef fuudhee wanni mana kanatti hin galeechadha. Maqaa eeggadhee yoo isii kana gate dubartiidha boru namoonni karaa irratti daandii irratti yoo akka tasaa waan biroo wanni uumamu taati yookaan waan biraatiif mucattiin tun waan saaxilamtu taati guyyaa san anillee maqaan namarraa bada uummata akka rakkoon hin jiru jechaadha. Guyyaa san ammoo anillee ni seeyaa mucayyoo afaan kiyya dubbattu mucayyoo saba kiyyaa daandii irratti argee sanuu isiin naaf bilbiltee isii gaddaan jirtu isii boochaan jirtu sanuu kamaatii wal dhabde maaltu nagahee abbaan fedhe si haa araarsu jedheeti yoo biraa kutee isii waa taate ana boodan seenaan attaatiif isii tana qabee fide jechaadha. Maal jettamee amma yoo fakkeenyaaf ati mana keenya kana bulte warri keessan boru yoo na kassase eenyu itti gaafata? Anatu itti gaafata. Akkamitti gaafatamta fudhatee raayuu namni mucayyoo ta'e na fudhatee badeen isa wonaan jedhan. Ani sifani inni dhakaa jechuun inni akkas nan goone anatu fedhii kiyyaanan rakkoo waan jirufan na qarqaariin na dukaanaa ta'in jedhee si gaafadheeni malee inni isaa miti kan dirqaman na fudhee jechuun. Tole isiin haala kanaan akkanatti ibsiteerti kabajamtoota hordoftoota keenya garuu dhugaan jirtu maaliif isin hima osoo biyya taate namni tokko nama tokko fakkeenyaaf an maatii kiyyaa yoo ollale biyya yoo jiraadhe jechaadha ollaan keenya guutuun saba keenya waan taateef jechaadha ollaa kana dhaqaa ollatu na araarsa jechaadha biyya kanatti ammoo ollaan hin jiru dabree namoota carraa qabantu ollaa waliin gala malee hin jiru fakkeenyaaf naannoo kanatti an ollaa hajjiiti hajjiifa wajjin galachaadha akkuma isin beektan jechaadha. Yoo fakkeenyaaf namni wayii fakkeenyaaf faayoon hajjiyyoo wallolte ana himatte anatu deebisee araarsa jechaadha. Osoo ani hin jirre yoo bakka biraa kuttee jechaadha. Bakka biraa kuttee jechaadha. Maaliif ollaan kun kennaa miti kun kennaa miti baadiyaan kaabaa kibbaan kennaa miti jechaadha. Kanaaf rakkisaadha jechaadha. Biyya namaa keessatti yoo namni tokko wallole yoo namni tokko maatiin haa ta'uu jaartiin jaarsaan haa ta'uu obboleessi obboleettiin haa ta'uu wanni akkasii yoo uumame akka biyyaa san ofirraa dhiibachuun namatti ulfaata. Kanaaf kunoo garanumaan maatiin mucayyoo tanaallee yoo argitanii jiraattan mucayyoon tuni eenyu jette? Gaaddisee. Gaaddiseen jechaadha akkuma gartan isinis nama yuutuuba qabu linkii isaa as jalatti argachuu dandeessan jechaadha. Seentanii subscribe gootanii jajjabeessuu qabdanii garanumaan maatiin gaaddisee warri gaaddisee fi yaanii garaan isin badii warri gaaddisee soqaa jirtan kunoo gaaddiseen obboleessa isii bira jirti kunoo abdiin aniif isiin obboleeyyanii an obboleessa keeti wata akkanan sodaate. Rakkoon qabu. Nannaamana akkan isin soraanni kanan si amanuufu soraadhu. Kunoo isiin akkana jetti kabajamtoota hordoftoota keenya isinillee na amanaa wanta akkan taatu kunoo hanga maatii walitti yookaan maatii wal argee wajjin dubbadhee rakkoon isii maaliif maalirratti akka isaan wal lolan erga hubadhee ka'een booda deebisa hangasitti ammoo mana kiraa naa kafalaa keessa jiraata.
rakkoon qabu. Maa kulektire? Yaaduma. Yaaduma lakki. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya kun akkuma agartan mucayyoon xiqqoodha baay'ee daa'ima tana akkuma agartan jechaadha amma kabajuma isinii fi kabaja lammummaatiif qabuuf jecha kutaa tokko ni kennaa fi asitti nagaan kun as keessa jiraachuu dandeessichaadha kutaa lee jiran keessa tokko ni kennaa fi sodaa tokko malee akka feetetti akka jiraattuudha kan kun kabajamtoota hordoftoota keenya biratti dubbadhu jechaadha osoo rakkoon guddaan yookaan rakkoon si sodaachisu jiraate anu kaameraa kaayeen dubbadhu. Sirriidha. Kanaafuu hangasiif olii gad deemuun hin jiru nama argitee bilbiluun hin jiru as teettee anumatu maatii keetii walis si araarsaa yoo maatii keetii walis si araarsine asuma asitti hafta. Isa ilaalla. Ilaalla isa. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya kunooti rabbi kenneen ta rabbiin manatti nuu fide kunoo mucayyoon tana an akkas jedhanii jedhee jennaan namoonni hedduun na shakkuu dandeessanii rifachoo sodaachoo waan akkasii isin keessatti uumamuu danda'a garuu waan akkasii of keessaa balleessaa isin jedha ammaaf mucayyoon tuni anaaf akkuma obboleettii xiyyaatti fuudheeti manatti hin gale isiin wal abdee namaa wal abdee yaanii isiin booyaa jirtu daandii irratti dhiisee isiin illee dhugaa dubbanne biyya kanaaf haarawaa nama biyya kana keessa ture miti jechaadha naannoo daangaa daarii karaa sirnaan hin beektu kanaaf isii tana fuudhee karaarraa erga isiin na bilbilatte jechaadha isii qofaa miti dhugaa dubbachuudhaaf namoonni nama yoo wal lolan nu bilbilatan hatta jaarsaaf jaartiin illee jiranii isii qofaa miti jechaadha warroonni miidiyaa irra nu beekan jechaadha akkasii isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo gaaddiseen ammaaf na bira jirti maatiin isii illee warri isii jaalattan warri isii wal dhabbee isii kana beektan akkam taate laata gaaddiseen jettanii warri barbaadan kunoo gaaddiseen abdii bira nagahaan abdii mana tola kennee fi akkasitti nagahaan abdii bira jiraataa jirti ni jiraatti jedhee yaada yoo warraa wali araarse warru yookaan abdii galatoomii galata guddaa nu biraa qabda guyyaa takka akka isaan jedhan abdii guddaa qaba kan isiniin jedha warra yeroo biraa walitti dacha'u rabbi nu haa taasisu mee isiidhaan yaada isii gaafadhee ka'eeti booda ka walitti dacha'anu ta'a mee gaaddisee waan dubbattoo qabatte. Amma waan dubbadhu baay'ee sin qabu garuu ani si galateeffachuun barbaada inni maal yoo ta'e nama isaatii kanaan yeroo bara kana keessatti namni namaaf dhiyaatu hin jiru. Rakkoo namaa nama bira toleedhee dafee rakkoo namaa sana namaaf jechuun jira miti siif gala nama cinaa ta'uun tuun jiru jedheen amana garuu ati yeroo rakkadhe sanatti toggosuu dhuftee rakkoo sana keessaa na baasuu keetiif baay'een si galateeffadha. Galatooma takka rakkoon hin jiru waan rakkoon hin jiru mee sodaan si keessa jirtu maali? Mee sobeen kaamee yaani maa sodaatteerta mee sodaan si keessa? Duraan ani ammaaf baay'ees waan sodaadhu hin jiru garuu yeroo duraa san baay'ees keessa keetis gatiin beeknee fi bakka jira miti bakka amman kana manaayis babbeen beeku waan alaa kana adda addaan beeku bakka maatiin alatti waan alaa kana waan hin beekneef baay'ee natti ulfaatee ture amma garuu waan jiru xiqqoo. Gaaddisee yuutuuba akka qabdus naa himtee turte. Achirratti yuutuuba kiyyas daawwataa akka turtee fi lakkoofsa kiyyas yuutuuba kiyyarraa akka argattee naa himtee turte. Mee yuutuubni kan kee maal maqaa yuutuuba keetii maal jedhama? Gaaddisee yuutuub. Gaaddisee jedhama? Okay. Dhageettanii jirtanii argitanii jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya isinillee kunoo gaaddisee seenaatti jajjabeessaa yuutuuba irratti lakkoofsa keenya namaaf maxxansuun waan gaariidha. Kunoo gaafa namni rakkate wal furuu namni tokko fakkeenyaaf ebaluun kun nama akkanaati ebaluun kun nama akkanaati ebaluun bira dhaquurra ebaluun bira dhaquutu naaf filatama jedhee namni nama filatee garana goruun isii gara kiyyaan baay'ee na gammachiisa garanuma anillee amaanaa keessan hin diigu nagaan hanga gaafa warri dhufee walitti araarsee rakkoo isaan jidduu jiru furee walitti araarsutti agasiif kunoo mana waan takka osoo hin kafalin ka bishaanii akka hin kafallee wala ka nyaataa wala ka zayitaa wala ka soogiddaa waan takka osoo hin kafalin tola biliseetti maqaan kee gaaddiseen bilisaan
akka jiraattu sin jedha abdiin. Baay'ee galateeffadha waaqayyo si haa kennu. Amiin. Akkas isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan har'a qabadhee dhufe kanuma. Warri viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Warri yeroo duraatiif gara yaayyaa hoppii dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Warri yeroo duraatiif dhuftan sabskiraayib godhaa. Yeroo sabskiraayib gootan wanti nu gadhiisne battalatti akka isin bira gahuuf isin gargaara isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Warra yeroo biraa walitti dacha'u rabbi nu haa taasisu. Warri gaaddisee barbaadaa turtan gaaddisee nu eenyutti gaaddisee maami gaaddisee barbaadaa turtan gaaddisee iyyafataa turtan maatii isaanii haa ta'u kun gaaddiseen mana kootti jirti. Yeroo rakkoo isaaniif maatii jidduu jiru furee ka'e jechaadha. Gaaddisee manatti isinii deebisa jedhee abdii guddaa qaba. Gaaddisee barbaaduun akka durii san yaani salphaanii fagoodha maali miti hojiillee hin seentu anumatu waan kiyyaan yaani ooma danda'ee nyaataa dhugaatii siillee danda'ee kun mana illee kifilii tokko kutaa tokko kenneefii jira. Akkasii nagaan akka jiraattu kunoo abdiin bilisa isii baaseera isiniin jedha. Kana warra yeroo biraa walitti dacha'u rabbi nu haa taasisu. Nageenyi rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Nagaan nu tura. Jedha nagaan naa tura.